Ayyee kabajamtoota qondaalota waraana bilisummaa Oromoodhaa muunamanii miseensota waraana bilisummaa Oromoodhaa barumsa ogummaa fayyaa hojii kan fudhachuudhaaf muraasaan dura bakka kanatti argamtanii guyyaa eebba kanaa dhaqqabdan baga guyyaa kana geessanitti hin jira. Egaa eebba guyyaa kanaa dhaqqabuu keessanii akkuma amma kan gammachuu guddaadha. Akkasumas ammoo dirqama ulfaataa guyyaa itti fudhattanidha. Egaa waan cafa dura addunyaa kana gubbaa irratti iyyuu fayyaa ture. Gaafa fayyaa qabaas waan cufa bakkaan ga'uu dandeenya. Kanaaf fayyaan waanuma cufaatu dursitu. Dursaan waan cufaatu fayyaa. Egaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa gannoota 50 darban qabsoo kana gaggeessaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo takka bosona keessaa dhabamee hin beeku. Osoo qal'atee illee osuma qaqallatu osoo bade jedhanii osoo hin ganna hagan guutuu lakkoofsisee keessattuyyuu ganna 5 dabre kana keessatti ammoo egaa imaanaa abbootii isaatirraa fi jaallan kaleessa irbuu isaaniitiin kaayyoo tanatti dabarsan nutti dabarsan irraa fuudhanii ganna 5 kan keessattuyyuu qooda guddaa gama waraana bilisummaa Oromootiin qooda guddaa kenname diina kennas sadarkaa jibbaachisuutirra baroota gaamee fi injifannoolee gurguddaas baratti galmeeffame. Kunis egaa itti fufa qabsoo kaleessati. Keessattuu egaa qeerroon bilisummaa Oromoodhaa waan cufa hubatee gabrummaa balleessuudhaaf gabrummaa xaxaa keessa turte san keessaa baasee waraana bilisummaa Oromoodhaa goleelee Oromiyaa keessatti deebisuu keessatti qoodi inni godhe qooda guddaadha. Akkasuma kunoo Oromiyaa guutuu keessatti deebiin waraanni bilisummaa Oromoodhaa itti deebi'e har'a diinaan kokkee wal qabaa jira jechuudha. Egaa kana keessatti qoodi guddaan akkuma duratti hin jedhe seektariin fayyaa qooda guddaa qabaa jechuudha waraana bilisummaa Oromoo fudhatti. Kaffee akkuma duratti hin jedhe fayyaan dursa. Egaa seektariin kun injifannoo guddaa baroota dheeraadhaaf galmeessa. Warra kaleessa cabasaa fayyisee madoolee adda addaadhaa sadarkaa ta'an cufaayyuu isumaa barumsa amma isin barattan kana warra barate waraana bilisummaa Oromoodhaa rakkoolee agarsan keessaa osoo gargaarsa gara dhibiidhaa hin deemin innumti fayyaa barate kun akkuma amma isin barattan kanatti warra baratetu cabaa fayyisee madoo firiidheessan cufaayyuu dandamachiisee har'a deebi'anii dirreetti deebi'anii diina isaanii falmaa jiranii jechuudha. Kanaafuu qoodi guddaadha jechuudha qoodi isin qabdan. Har'a Oromiyaa guutuu keessatti bakkoota adda addaatitti bakka sanatti argamtanii akkuma kaleessa dirree keessaa dhuftanii qawwee qabattanii egaa achi keessa deebitanii har'a immoo dabalata qawweet irratti baagii qorsaa baattanii obsa guddaa isin feesisu ofitti fuutanii waadaatti seentan kana yeroo isin gara biraatti galmaan geessan abdii guddaa qabna. Kanaaf obsa guddaa nama fedha jechuudha. Qooda guddaa akkuma qabsoo keessatti qabu akkasumas immoo obsa eenyu caalaayyuu qabaachuus beeksisa jechuudha. Ogummaan fayyaa. Ogummaan fayyaa waan baay'ee cufarraa obsa guddaa si qabu, obsa guddaa si feesisu aantummaan kee kamiyyuu caalaa aantummaa kee kan itti agarsiiftudha jechuudha. Namni madaa qabaatee yookaan fayyaa dhibee adda addaa qabaatee gaafa ati danqaraa kana keessatti hospitaala hin qabne danqaramuu jalatti wallaanta gootu qabaan ati gootu fuulli ati itti agarsiiftu wanta ati isa waliin gootu inni kun cuftiyyuu isaaf qorsaa jechuudha. Kanaaf jechuun ammoo obsa guddaa qabaachuun sirraa eegama. Aantummaa guddaa qabaachuun sirraa feesisaa jechuudha. Yoo kana qabaatte hin fayyiftu. Yoo kana qabaatte abdii sirraa horataa jechuudha. Kamilli cabe, lafeen cabde asumatti warrummaa akka keessanitti barate kanatti fayyisee har'allee deebi'ee dirreetti deebi'ee lolaa jira jechuudha. Kanaaf seenaa guddaa qabaa jechuuf kan barbaade. Qaamni fayyaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti seenaa guddaa kan qabu kanatti
osoo qorsilleen dhabame mala mataa isaatiin osoo bakka qorsi dhabame sanatti waan adda addaa itti godhuudhaan soogiddaa fi waan adda addaa itti naqanii yeroo isaan baaluma lafa kana keessa jiru illee itti fayyadamanii yeroo qorsa dhabanitti jaala san akka inni raammoon akka keessaan hin baane yeroo isaan godhan yeroo haala akkasii san keessatti zaliilii san keessattis madaa sana kunuunsanii nam taasisan keessa dabrame jechuudha. Keessattiyyuu baroota dabran keessa ganna shanan kana keessatti wanta hin argin hin jiru. Wanta hin argin garuu isinumatti akkasitti danqaraa kana keessatti barate kanatu waan san keessa dabarse har'a sadarkaa kanatti jaala isaatis dhaqqabsiise aantummaa fi of kenniinsa guddaan ofsi guddaan waan guddoo qaba. Ba'aan natti baattu guddaadha. Qawweelleen baattee baagilleen baattee baagiin koo qorsa guutuudha. Egaa maan siin jedhu konkolaatuma siin jechuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf obsa guddaa si beeksisa. Warreen garii yoo akkas jedhanii rifatina wanta mataa keessatti fuutee inuma dandeettaa jechuudha. Inuma dandeettaa jechuudha. Obsa qabaachuun sirraa beeksisa. Kan ammoo barumsa keessatti barattanii jettanii jechuudha. Ogummaa fayyaa keessatti maantu dursaa? Wanni guddaan inni dura mataa dhukkubsataa keetii wal'aanuu danda'u. Mataa dhukkubsataa wal'aanuu jechuun fuula kee akkuma duratti asirratti ilaaltan wal'aansa jechuun qorsa jechuun qorsi guddaan fuula kee aantummaan asitti agarsiisu. Jaallan keessan sana fincaan isaanii baatee gadi baastee fincaan baatii 3, baatii 4, baatii 5, baatii 6 warra bakka tokkoo hin kaane achumatti fuutee jalaa fuuteeni wal'aan hagam akka abdii guddaa namsan ifannaan waan ati gootu sun sammuu isaatiin akka inni jabaatu isa tuuttisiisaa jechuudha. Famu kaleessa agarraa dabarre baatii 6 nama bakka tokkoo hin kaane hamiilli isaa cabaadha. Achumatti wal'aansuma isin takka keessatti barate kanas obsaa gas gobsan cufa qabate kan guyyaa tokko fuula isaatti hin jijjiiran fincaan isaan jalaa buure wal'aanee har'a namtochee deebi'ee dirree qabsootitti lola guddaa keessa seenee lolaa jira jechuudha. Kanaaf kana jechuun kiyya ammas irra deebi'ee kan sitti himu baay'eetti obsa sirraa fedha. Hojii guddaadha waraana bilisummaa Oromoo biratti. Kanaaf isa kana ammoo akka isin fiixaan baaftan abdii guddaan qaba. Baatii muraasa keessatti halkan guyyaa barattanii sa'aatii boqonnaa tokko malee jaallan isin barsiisanii dhugaatti sa'aatii nami hojjetu osoo hin taane namni sa'aatii 12 sadarkaa sanaatitti dhuftee hojjettee bakka kana ga'uun dhugaa waan galata guddaan qabudha. Jaallan isin barsiisanis galati keessan guddaadha. Galatoomaan jedha. Isinis ammoo boqonnaa tokko malee sa'aatii hagas ga'u kana barumsa kana fudhachuudhaaf hamleedhaan fedhiidhaan akka sanatti baatii muraasa keessatti ogummaa kana ofitti fuutanii ogummaan kun dhaabbataa bakka kanatti kan dhaabbatu osoo barumsa amma fudhatte kanatti kan dhaabbatu osoo hin taane guyyaa guyyaadhaan waan agarturraa kan barannu ta'e jajjabeessaa dhuftuudha malee kan bakka kan kun bakka bu'uuraati barnoota bu'uuraati hindii isaati. Kanaafiyyuu atammoo kanatti amantee dursaa ta'uu isaa hubattee sektariin kun dursaa qabsoo keessatti ta'uu isaa hubattee har'a teknooloojiin kennataadha akka kaleessatii miti ogummaa kana ittiin guddifachuu dandeettuun miinsota adda addaatu jira. Barataa ta'uu qabda siin jechuu barbaada. Barataa ta'uu qabda. Waan agartee laayis nama baratu ta'uu qabda. Madaalee ati madoo wal'aanturraayis nam baratu guyyaa guyyaatti nama baratu ta'uu qabda. Ogummaa kee kan caalaa jabeessuu qabda. Seektariin kun seektarii isa ulfaataadha siin jedhu misira deddeebiitti siin jedhaa jechuudha. Yoo ati kanaaf of qopheessite sammuu ta'e bifa kanaatti ittiin deemte bu'uura barnoota bu'uura asitti baratte kana darana jabeessite darana of guddiftee qooda guddaa waraana bilisummaa Oromootiif akka isin baatan imaanaa guddaa isinitti dhaammachaa akkasumas dirree waraana bilisummaa Oromoo keessatti uummata keessanis wal'aanudhaan tajaajiluun aantummaa keenya agarsiisuun dirqama keessanii. Kanaafiyyuu jaallani akkuma tajaajiltanitti jaallani akkuma yaalii godhaa jirtanitti uummata keessanitti kan rakkoo fayyaa keessa jiru bira darbuu qabdanii waan dandeettaniin wal'aanuu qabdu. Kanaaf egaa obsii isin baatii agarsiisan keessatti barnoota keessan sa'aatii agarsiisuu boqonnaa ittiin qabaatin
baratanii xumurtan qabxiileen keessan agarreet jirra. Kun ammoo waan gara fuulduraatti nama jabeessuu fi ati boru qooda bakka kanaa keessatti olaanaa baata jedhee kan nama abdachiisu waan taateef obsaan cufa qabatanii har'a geessanii jirtu. Kan gara fuulduraatti akka nuti dhaame ofii keetii har'umarraa jalqabdee barataa ta'uu qabda. Hin fixanne of barsiisuu danda'uu qabda. Teknoolojii amma jiru irratti fayyadamtee namoota naannoo keessatti argaman irraa fayyadamtee eeriyaatti bobbaate san keessatti warroota fayyaa kiliinikoota adda addaatirraa kitaabota adda addaa yaali adda addaa fudhachuudhaan of gabbisuun qooda olaanaa amma isinitti kenname kana akka baatan abdii guddaadha. Isinitti dhaamadhaa fayyaa ta'aa jajjabaadhaa. Egaa kanaan booda baagis qabattee qawwees qabattee waraana bilisummaa Oromoo gaa harka tokkoon lolaatee harka tokkoon wal'aantaa abdii guddaa dirqama ulfaataa carraa qabdu baattii jedhan guddoo qabdu kanammoo akka dhugoomsitan abdiin qabaa fayyaanaa ta'aa isinii jedha.